Amma waan tokko ni sitti maa brother. Maatiin keessa jiru. Wallagga jiru. Amma lafa isaa nama jiran isaanii dubbifnaa akka afurii gochaa ture afur dhaloota nyaachaa ture otuu gooftaan mangaagaa qabu arge. Dhaloota baay'ee umurii malee dhaloota baay'ee yeroo malee haadha ilmoo gaddarbaasaa kan ture nama yeroo malee karaa tambisaa kan turetu har'a umuriitti gabaabsa gooftaa. Qaaduu beekamaa tokko jiraatti. Qaaduun kun namoota baay'ee. Abaa deettaa? Abaa wasiila koo. Ma'aazula takama kabe. Ma'aazura boosima. Abdiisaa beektaa? Abdiisaan akka akayyuu koo du'anii rutaan. Motoriif makiinaan walitti bu'ee eewu du'e. Dhaabaa akkamitti du'e? Ilma isaatutu ilma dhaabaatu astamaarii ture. Wallagga yuunivarsiitii bukkeettootu wajji faayidaa baratu. Motoriin makiinaadhaan Ready goes to come on. Eresaan immoo akaakilii keenya abbaa abdiisaa jechuudha. Abdiisaa dheeressaa jedhama. Abdiisaa dheeressaa jedhama. Maalaa loora boosoo kopraa dhiyeessuu tokko ashiila boosiyama. Mana tokko akkasittiin argaa karaa qal'atti akkasitti geessu jira. Namicha kana yoo yaadatte ta'e. Qaaduu beekamaa kana. Qaandoo sagadaa ture akaakayyuu gosa. Qaaduu sagadaa ture. Qaandoo sagadaa. Waan isaan beeku guyyaa har'aa kanaa kaasee waaqayyotu warra kan isaa birmaduu baasuun argaa jira. Ameen. Namoota baay'ee qaban argaa jira. Ameen. Alamiin. Ameen. Alamiin. Alamiin beektaa? Obboleettii koo eessa jirti? achi gara sabbataa jirti. Yashiin mee? Yashiinis obboleettii koo eessa jirti? isheen immoo magaalaa. Amma Yashiin eessa argama? Gatamaati. Gatamaati? Yashi. Mana ishee keessatti ana baay'ee wal. Abbaa manaa ishee. Ambraatu Amma isaan hin beekamu malee maatii Yashii faasunis obboleettiin jedhuni dhuma tattaafatu waan agaduun arga. Waan agadu. Naggaadee miti. Naggaadee. Yaa inni agada Alamaayyoo sun. Umaa tokko machiisi. Umaa tokko ma jireenya isaa tutu duwwaadha. Lekkeedha. Nan dhaqaa Yesuus. Awwaara nama rakkisa fi lebitii mana isaati. Sirreedha. Awwaara nama rakkisa. Mana iyyuu qorqorroo awwaara balleesse kun naannoo fi lebitii mana isaa sana. Firimiti? Dhaqee gooftaan koo. Waan isaan beeku boojuu waggaa dheeraa otuu gooftaan sassaabii diinni waggaa dheeraa eebba isaa milkaa'insa nyaachaa tokko otoo dhufee itti godhee biraa galuu argaa jira. Mina irratti banameera jedhaa. Amma gamaatti jira waaqayyo. Du'aga'uu hin naqtu. Ameen. Dabalatee du'aga'uu hin naqodhime. Du'aga'uu hin naqu. Dabalatee du'aga'uu hin naqodhime. Du'aga'uu hin naqu. Hafuura qulqulluun maal naan jedhaa? Maasuuko pireedeenii maal tokko mamashiyama. Amma ani abbaan koo addunyaadha. Ki akaakayyuun keenya jedhanii. Addunyaadha akaakayyuun koo. Abdiisaan obboleessaadha akaakayyuun koo. Ani sama argaa mana koo abbaan koo addunyaadha. Akaakayyuun isaa. Ayyaata kama mashida boka boosiyama. Maal jettaata? Samaata? Baratta moo samaata? Sambara. Zakutaka. Humna ditti maqaa gooftaa Yesuus qaalota irratti. Ameen. Qonqaawota irratti. Ameen. Ayyaana gaggoo kan itti kaatu. Ameen. Har'a sadaqaa. Ameen. 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 Waan baay'eetti mataa guutuutti gaggabaatu boqa biraadha. Wanti kisiitti murameera. Ameen. Waaqayyo kanaan jedhe. Ameen. Baay'ee margamni wanti yeroo hundumaa lubbuun namaa dheeratu lafa kanatti. Sirrii. Afuura qaallutu maatii kee kan akkas godhe. Namoota afuroota keenya afuura qaallutu akkas godhe. Namni da'ee ilmoo illee yeroo dheeraan ture.
Sirriidha. Barattee sadarkaa guddaa irraan gahu. Sirriidha. Ijoollee keenya baratanii namni iddoo sadarkaa guddaa Namni iddoo guddaa geejjibu. Afuricha dudduubatti deebisa. Ameen. Akaatee waan akka jedhe isa dhaloota dudduubatti deebisee ani irraa dudduubatti deebiseera. Waan isaan beekusiif immoo waaqayyo akkanaan hordoftoota keessa biraan isin iddoo sii kenna. Ameen. Karaa guddaa dura keessa. Ameen. Baay'ee wanti abjuu dhufee dheessin jedhu jiraasi. Sirriidha. Waan ati abjuudhaan argitu kun guyyaatti sodaachisa baay'ee. Miti? Miti? Guyyaa irraa kana kaasee maqaa gooftaan sitti gargar baasee. Ameen. Bakka waan amma dubbachuu isaaniitti tolle wanta abjuudhaan argitu illee. Guyyaa irraa kana kaasee maqaa gooftaan Yesuus Kiristoos itti gargar baasee. Ameen. Tokko lama sadii. Yesuus Kiristoos nama Naazreeti. Guyyaa irraa kana kaasee itti gargar baasee. Guyyaa irraa kana kaasee ati bilisa. Ameen. Harka walitti buusaa galateeffadhaa. Warri akkanatti waa barreeffatee jiru namoota bitilee biyya lafaa ta'e dhufan. Nama waan akkasii harkaan sirriitti waa barreessuun argaa waaqayyo gooftaan macha harka amaal duuba kee deemee si hordofu sana harka isaa duubatti sirraa deebiseera. Karaa kaasee immoo nagaa kee iddootti deebiseera. Maaltu akkasii jiru isheen akkas maaltu akka jiru maaltu akka dhibbitu maatiree isaa hin wanti beekamaan jiru guyyaa garuu gammachuu qabdu isheen. Hin jeeqamte miti sirriisa baay'ee. Guyyaa har'aa kana kaasee wajjin gadeera nagaa. Ameen. Otoo ati asii baatee mana galii maqaa gooftaan gammachuun nagaa mana keessa. Ameen. Akka walitti gosa darbatu